Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa ta'e barnoota baay'ee bareeda kan namoonni hedduun irratti rakkachaa jiran kan dhimma WhatsAppiitiin wal qabate takka isinii qabadhee dhufeen jira. Actually WhatsAppii qofaanii miti wanni kun WhatsAppiidhaaf kan isinii qabadhee dhufe garuu Telegramii, Messengerii kan akka Facebookii, TikTokii waan maraanuu wal qabata waan akka Emotiin kanaafu bakkuma takkattan guutuu jara isinitti agarsiisaa jechuudha. Waan namni baay'een irratti rakkachaa jiru namoonni baay'eenis karaa koomentiitiin nagaafataa turtan jechuudha. Baay'ee salphaadha daqiiqaa xiqqoo keessatti maali WhatsApp irraa wanni nuti sirreeffannu kan jedhu kana waliin ilaallaa. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribein kun gurraachoftee jirti taanaan subscribe gochuu hin dagatina homaa isinirraa hirratu. Warri immoo subscribe gootanii mallattoon beelii kun addaattee jirti taanaan beelii kanarra tuquudhaan akka barnoonni yeroo mara maxxanfamu isin dhaqqabuuf ol ka jedhu kanarra kaa'uu hin dagatina. Sanaan booda laayikiinis sakandii xiqqoo qofa isinitti fudhata. Laayikii gochuudhaan hiriyoota keessanii sheerii gochuudhaan akkasuma yaada keessan balliftanii koomentii irra naa kaa'uu dandeessu. Dabalataanis gaaffii yoo qabaatan gaaffii keessanis koomentii kanarra naa kaa'uu dandeessu isiniin jechaa eegan. Gara barnoota keenyaatti yeroo dabarfannu gaaffii gara koomentiitiin gaafatameefin deebii isaa isinii qabadhee dhufe. Gaaffiin kun maalinni Abduu haala WhatsApp meeseejii gubbaarra gadi hin fiduu didee hangan keessa seenu malee naan fidu ka jedhu naaf hin hojjetu ka jedhu gaaffii takka namni na gaafatee jira. WhatsApp maaliif yeroo namni meeseejii isinii ergu gubbaarratti baasuu dida akkasuma akkamitti sirreessina? Namoonni tokko haga WhatsApp keessa seentanitti ergaan sun isiniif hin ba'u yookaan immoo namni isinii barreesse hin argitan jechuudha. Fakkeenyaaf haay jedhee ofitti barreessee isinitti agarsiisu yeroo katabnu gubbaarra fiduu qaba jechuudha. Kanaafuu raayitii lama godhee jira garuu dhufee naaf hin seenne. Sababni inni seenuu dhabeef maalinni haga nuti WhatsApp sana bannutti lakkoofsa isaallee fidee irra hin kaahu jechuudha. Maaliif kaahuu didee eessaa sirreessina? Kan WhatsApp qofa osoo hin taane Imo, TikTokii, Telegramii martinu yoo akkas isin jalaa ta'ee jiraate haga keessa seentanutti hin baasu yoo ta'e jechuudha. Gubbaarratti isinii fidee hin agarsiisu. WhatsApp ergaa ganaa qabda jedhee isinitti agarsiisu taanaan gubbaarrattis barreeffama sana dubbisuu hin dandeessanu taanaan haga keessa seentanitti agartan taanaan WhatsApp biizinasii, Imo, TikTokii, Messengerii waan maraayyuu bakka tokkotti sirreessinaa jechuudha. Kanaafuu kana sirreessuudhaaf garam deemnaa? Gara seetingii deemnaa jechuudha. WhatsAppiin keessan ergaa gubbaarraa yeroo gadi haxooftan ergaa sana achirratti hin argitan taanaan jechuudha. Yookaan immoo WhatsApp haga kana qabda jedhee isiniif hin barreessu taanaan jechuudha. Sana sirreessuudhaaf seetingii keessa seennaa jechuudha. Seetingii bilbilaarra seenuudhaan daqiiqaa xiqqootti sirreessina. Maraayyuu sirreessuu dandeessu jechuudha. Bakkuma tokko sirraa guutuun. Seetingii keessa erga seentanii booda seetingii mara keessaniyyuu haala kanaan baasaa connection, connected device, sound and vibration, notification ka jedhu argattu jechuudha. Asuma seetingiidhuma jalqabaa irraa notification ka jedhu kana keessa seennaa jechuudha. Kanaafuu notificationii waan gubbaarratti dhufee nuu ba'u notificationii kana keessa seennaa jechuudha. Notification irra tuquun gara fuula duraa adeemna. Yeroo gara fuula duraa adeemtan app notification jedhee nuu fida. Bakka appiin martinuu bakka takkatti bahan app notification nuun jedha. Appii mara keessa adeemnaa jechuudha. Kanaafuu app notification ka jedhu kana tuqachuun gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. App notification app yoo isiniin jedhee keessa seenuu dandeessu rakkina hin qabu jechuudha. Haala kanaan app notification nuun jedhee notificationii kan nu qaqqabuu barbaadu qofa oonii godhannaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf oonii ta'es oofii ta'uu ni mala namaan galuu jechuudha. Kanaafuu fuula dura isaatii oonii goonaa. Saayilantii irra jira jechuudha. Irra tuqeetanii amma Imo barreeffama jedhu irra tuqeetanii saayilantii ajjirtu kana yoo qabaate oonii gootanii saayilantii sana sirraa kaasuu qabdu. Kanaafuu yoo oofii ta'ee jiraate fuula dura isaati oonii gootu. Fakkeenyaaf Imo yoo ta'e yoo oofii duraan cufaa akkas ture ni banna. Saayilantii irra yoo jiraate mallattoon saayilantii yoo dura isaa jiraate immoo irra tuqne asirraa allow sound and vibration ka jedhu tuquun irraa kaasnaa jechuudha. Amma saayilantiin sun irraa kahee jira jechuudha. Bannee jirra. Irra caalaan saayilantii miti. Bana waan fuula duraa qulfii banan qaba sanuma qofa bannaa jechuudha. Yoo akka carraa ta'e garuu saayilantiin dura isaa jiraate ni bannaa jechuudha. Amma TikTokiin cufamee jira, Telegramii cufee banee jira. Amma haala kanaan aappilee notificationin isinii dhufuu barbaadan mara ni bantu jechuudha. Deep sleep irra yoo jiraate isiniif dhufa rakkina hin qabu numa banna oonii goona jechuudha. Hundinuu qulfii fuula dura isaatii banan qaba. Sarara tuquun banna. WhatsAppiin maaliif naa dhufuu didee asirraa lachuu cufaa jira. WhatsApp biizinasiinis cufamee jira jechuudha. Notificationin naan dhufin jedhee cufeen jira jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna? Fuula dura isaatii qulfii daddaalachaa jiru kana lamman ni bannaa jechuudha. Kan WhatsApp yoo WhatsApp tokko qabaatan irra tuqurumaan
banuu dandeessu qulfii sana asirraa banuu ni danda'ama yookaan immoo achumatti yoo WhatsApp businessis qabaatan isas ni bantu jechuudha. Kanaafuu WhatsApp tokko qofa yoo fayyadamtu taatanis tokkuma sana bantu jechuudha. Fuula dura isaati akkasitti biluu ta'uu qaba. Yoo barbaadan immoo irra tuqxanii allow sound and vibration ka jedhu irra jiraachuu isa ilaaluu qabdu jechuudha. Akka inni saayilantii hin taane yeroo dhufu ergaan dhufu akka inni sagalee dhageessisu gochuu qabdu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan aappilee barbaadan karaan inni tokkoffaan ittiin isin notificationii bantan karaa kanaa jechuudha. Yoo saayilantii irra jiraate mallattoo saayilantii kaa, yoo saayilantii irra jiraate akkasitti mallattoo saayilantii kaa, sagaleen hin dhaga'amu garuu ergaan ni dhufa. Kanaafuu yoo saayilantii irra jiraate WhatsApp isiidhuma jetturra tuquudhaan allow ka jedhu ka gubbaarra keenyaa jechuudha. Sanaan booda duubatti deebina yoo saayilantii irra jiraate. Yoo hin jiraanne immoo duruma isaatii qulfii sana banneetuma dhiifnaa jechuudha. Kanaafuu karaan inni tokkoffaan nuti ittiin aappii saayilantii ta'e aappii ergaa yeroo nuuf ergame gubbaarratti nuun dhufu taanaan achumarratti ilaaluu dandeenya yoo hin dandeenyu ta'e haala kanaan asirraa app notification ka jedhu keessa galuudhaan ka notification yookaan immoo ergaan osoo isin keessan seeniin isiniif dhufuu barbaadan libantu ka barbaanne immoo ni cuftu. Inni lammaffaan seetingiinuma bilbila irra seenuudhaan karaan biraa karaan ittiin isin aappii tokkoon sirreessitan jechuudha. Aappii irra seentuu jechuudha. Tokkoffaan notificationii keessaa sirreessitan gahaadha. Garuu yoo notification achi dhabdan appis ka jedhu irra garuun manage aappii tuine bakka applicationoonni marti jiranuun nu geessa. Karaa isa lammaffaadha kun. Karaa tokkoffaan sirreessinaa sirreeffattan. Karaa lammaffaan immoo karaa lammaffaa ittiin sirreessan fakkeenyaaf WhatsApp gara gajjallaatti dhufuun irra tuina. Irra tuquun gara fuula duraa deemna. WhatsApp erga tuinee booda jalqaba irratti notification jedhee nuu fida allow ta'uu qaba WhatsAppin. Kanaafuu irra tuinee notificationii kana allow irra keenya yoo silent irra jiraate yookaan immoo yoo gubbaarraas cufaa jiraate qulfiin gubbaa jiru isas ni bannaa jechuudha. Kanaafuu karaa lammaffaan nuti ittiin ergaa sana sirreessinu isa kanaa jechuudha. Amma yoo WhatsApp irra deemee akka duraanii sana silentii hin ta'u ergaa sana ofitti katabe nama na barreesse sana salphaadhumatti gubbaarratti naa fidaa jechuudha. Haay jedhee katabeen jira raayitii tokko raayitii lama godhee jira. Raayitii lama yeroo ta'u gubbaarra kallattiidhumaan achumaan naa dhufaa jechuudha. Gubbaarra mallattoo WhatsApp kaa gubbaarra as gada taa'ee ilaaluu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu karaa salphaan ittiin isin notificationii yoo isinii dhufuu dide haala kanaan sirreeffachuu dandeessuudha isiniin jira. Egaan barnoonni keenyas kana fakkaata. Laayikii, sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa. Warri haaraa taatanis immoo maatii ta'uudhaan beelii sana oonii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha gaaffii qabaannaan koomentiin jala naaf kaha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.